Akkam jirtu dhaggeeffattoota hordoftoota koo har'aa qabxii raajicha Daani'el boqonnaa lama keessatti barreeffame walii wajjin ilaalla. Tamsaasa kana hanga dhumaatti akkana dhaggeeffattaniif gamanumaan sin affeera. Ani obboleessa keessan Maatiyoosi. Akkuma beekamu yeroo baay'ee wantoota falmisiisoo ta'an irratti yaada koolaachuudhaaf carraaqa. Har'as akkuma kana utun gara kutaa tamsaasa koo har'aa kanatti hin seenini utuu raajicha Daani'el boqonnaa lama hundi keessan dubbiftanii ergasiitii booda dhaggeeffattanii natti tola. Raajii Daani'el boqonnaa lama keessatti mootichi Naabukaadanazaar abjuu abjoote keessatti bifa fakkii guddaa tokko arge. Bifa fakkii guddaa sun maal akka ta'e Daani'el mootii kanaadhaaf ibsa kenneefii ture. Achi keessatti waldaan kiristiyaanaa baroota hedduudhaaf akkaataa itti barsiisaa dhuftetu jira. Akkaataan sun dhugaadha kan jedhu caafata qulqulluurra dhaabannee seenarra dhaabannee qabxii har'a walii wajjin ilaallu qabna. Qabxii anarraa akka ilaallu barbaade akkuma fuuldura keessanitti argitan kana waggoota 2000 oliif waan waldaan dogoggora barsiifte jedhee itti amaneedha kan hin qabadee dhiyaadde. Raajicha Daani'el boqonnaa lama kana keessatti miila sibiilaaf suphee jedhamee kan hiikame sun dhuguma akka waldaan jettu moo hiika gara biraa qaba laata kan jedhu waliin ilaalla jechaadha. Abjuu Naabukaadanazaar keessatti abjichumti maal ture kan jedhu akkuma si yaadachiisuudhaaf yaale. Abjuun sun fakkii bifa nama guddaa tokko ture. Fakkiin bifa namaa qabu sun fakkii bakka afuritti qoqqoodame ture. Tamsaasa kana keessatti qaama fakkii sanaa fi hiika isaa tokko tokkoon ni ilaalla. Keessumatti garuu an qabxiin koo qaama fakkichaa isa gara dhumaa irratti qoodame ta'a. Innis maal kan jedhu itti dhufeen siniif ibsa jechaadha. Qaama fakkichaa keessatti mataan fakkichaa warqeetti fakkeeffamee kan hiikameedha. Qomaa fi harki fakkichaa immoo meetii yookaan immoo silver kan jennu sana fakkaata jedhee Daani'el mootichaadhaaf hiikee ture. Garaa fi mudhiin fakkichaa immoo sibiila diimaa kun bronze kan jennuudha. Sibiila diimaa fakkaata jedhe. Miila fakkichaa yeroo ilaalu immoo mul'ata isaa keessatti Daani'el sibiilaa fi suphee wal makaadha kan inni arge. Hiika fakkichaa tokko tokkoodhaan ilaaluu fi mataan fakkichaa inni warqeetti fakkeeffame sun ulfina mootummaa Baabiloon akka calaqqisiisu Daani'el warqeen kun si'i jechuudhaan warqichi mootummaa Baabiloon ta'uu isaa Daani'el boqonnaa 2:38 keessatti mootii Baabiloon mootichuma Naabukaadanazaar akka argisiisu yeroo dubbatu argina. Qomaaf harka fakkichaa keessatti immoo inni meetiitti fakkeeffame yookaan silver kan jennu kun mootummaa warra Medo-Fares yookaan Medo-Persian Empire warra ijaare sana bara 539 keessa isa akka argisiisus Daani'el boqonnaa 2:39 keessatti Daani'el maqaa dha'uudhaan seenaa Baabiloon guddittiin kana booda akka hin jirre Baabiloon guddittii fi dachee gara biraallee dabalatee harka empire Medo-Persian Empire yookaan Medo-Fares kan jennu kan harkatti akka kufee dubbata. Daani'el boqonnaa 8:20 irratti Daani'el mootummaan kun korbeessa oolaatti akka fakkeeffamus dubbateetu ture. Garaaf mudhiin fakkichaa immoo sibiila diimaa bronze kan jennu kanaadha. Kun mootummaa Greek guddicha yookaan immoo the great Alexander dhaan kan durfame Greek Empire isa ijaarame bara 331 keessa kan ijaarame Alexander guddichaan kan durfamu ture jechuudha. Namichi kun daangaa warra Pershiyaa fi Baabilooniin walitti qabee akka mo'ee tures seenaarraas caafatarraas ni argina. Mootummaan kun isa Daani'el boqonnaa 8:21 keessatti korbeessa re'eetti fakkeesseedha kun immoo.
Miilli fakkichaa sibiilaaf suphee sun kun mootummaa cimaa fi sodaachisaa kan waggoota dheeraaf turu akka ta'e Daani'el dubbateera. Har'a kan bal'inaan akkan irratti dubbannu barbaade mootummaa isa miilla fakkichaa keessatti sibiilaaf suphee wal make sana fakkaatee dhiyaate sanaadha kan sirriitti gadi qabnee ilaallu. Miilla fakkichaa sibiilaaf suphee irraa kan hojjetame kun eenyu kan jedhuuf deebii argachuu qabna jechaadha. Waldaan kiristaanaa mootummaa isa arfaffaa kana impaayera Roomaati jettee erga barsiisuu eegaltee jaarraa hedduu dabarsineerraa waggaa waggoota 2000 ol ta'eera jechuu dandeenya. Garuu eessaa fidaniitu waldaan kiristaanaa mootummaan inni arfaffaa miila sibiilaaf suphee wal make kun mootummaa impaayera Roomaati jettee kan isheen barsiifte. Waggoota dheeraaf kiristaanonni hiika tokko qofa dhagaa turaniiru. Mootummaan arfaffaa miila sibiilaa sun mootummaa Roomaa akka ta'e inni sibiilaaf supheen walitti baqe sun immoo akka bara dhumaa gamtaa Awurooppaa European Union walitti makametti hiikaniitu kan barsiisaa turan. Garuu yoo hiikni sun dogoggora ta'e seenaa lafichaa fi kitaaba qulqulluu wajjin wal bira qabnee yeroo ilaallu kara biraatti yoo nu geesse mee tartiibaan mootummaa ka'aan haa ilaallu. Mataa warqeetti inni fakkeeffame sun mootummaa Baabiloon ta'uusaa bara 606 hanga 538 dhaloota Kiristoos dura waggaa 68 jechaadha. Akka mootummaa Baabiloon akka ta'e Daani'el boqonnaa 2 keessatti ifa godhee Daani'el kaaseera. Qomaaf harka meetii inni jedhame sun mootummaa Meedoo Faars kan jedhame sun immoo bara 538 qabee hanga 331 dhaloota Kiristoos dura waggaa 207 oliif kan Baabilooniin dabalatee dachee bittaa isaa babal'ifatee kan bulchaa ture immoo mootummaa Meedoo Faars kan akka ta'es ammas Daani'el humni sun humna Baabiloonii gad akka ta'e ibseeti jira. Garaaf mudhiin sibiila itti fakkeeffame sun sibiila diimaa jennu naasa yookaan immoo bronze kan jennu sun immoo the great Alexander Greek Empire kan bulchaa ture sun bara 331 hanga 63tti waggoota 268 naannoo 268 naannoo sana ta'a jedhee yaada. Naannoo bahaa giddu galeessaa kana bal'inaan kan bulchaa ture ta'uusaa Daani'el maqaa dha'ee dubbateera. Kanas miila sibiilaaf suphee kana bira gaafa geenyu mootummaa isa arfaffaa kana bira gaafa geenyu waldaan impaayera Roomaati jetteetu kan isheen hiikaa baate kun ni ta'a kan jedhu walii wajjiniin ilaalla jechaadha. Gara biraan kan hundumtuu irratti walii galu mootummaan inni dhumaa bara dhumaarra mootummaan inni dhumaa kan ka'u dhagaa tulluu irraati konkolaatee dhufee fakkii sana rukutee caccabse sun inni mootummaa Waaqayyoo mootummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin geggeeffamu akka ta'e hundumti keenya irratti walii galla jechaadha. Kan amma irratti walii galuun nu danqee jiru yookaan immoo seenaadhaaf caaffata qulqulluu gaafa qorannu mootummaa isa arfaffaa isa faana miila sibiilaaf suphee wal make sanaadha. Dudduubee raajii kanaa yeroo ilaallu bara Daani'elitti Roomaan mootummaa xiqqoo addunyaa irraa fagoo turte. Bara sana mootummaan Baabiloon irratti mo'an seenaa keessatti eenyufaa turan kan jedhu deebisuu qabna. Tokko mootii Baabiloon yeroo ta'u Meedoo Faarsitu mo'eetu mootummaa ta'e. Mootii Baabilooniin yookaan immoo mooticha Naabukaadanazooriin mo'ee kan mootii ta'e warra Meedoo Faars jennu kanaadha. Meedoo Faars immoo Giriiktu mo'e. Alexander the Greatidhaan kan durfamu impaayera Giriik yeroo itti babal'attetti warra Meedoo Faars sana immoo mo'anii dachee Baabilooniin qabataniitu bulchaa turan jechaadha. Giriik immoo osoo Roomaan gara bahaa hin seeniin durseetu qoqqoodamee ofuma isaatii diigameetu kan inni bade. Haa ta'u malee Roomaan fakkii sana keessatti miila sibiilaa akka ta'etti toora mootummaa Baabiloon keessa seenamee barsiifamaadha kan inni bara hamma kana as ga'e.
Seenessi kun akkuma jalqaba dubbadhe waggoota kumaatamaaf gaaffii malee fudhatameera. Mee amma maal haa goonu? Tokko, gara caafata qulqulluutti deebinee haa qorannu. Gara addunyaa duriitti deebinee seenaa addunyaa haa qorannu. Gara Efraaxis sarara Daani'el beeku sanatti deebinee caafata wal buqqee qabnee seenessa naannoo sana turan haa ilaallu. Mootummoota arfan sana akkuma Waaqayyo Daani'elitti mul'isetti hordofnee haa ilaallu. Dhugaa fakkii yookaan immoo siidaa nama guddaatti fakkeeffame sana Daani'el ibsee kan mataan isaa warqee, qoomni immoo meetii, garaan sibiila diimaa fi miilli immoo sibiilaa fi suphee itti fufee kan dhufu sana mootummaa arfaffaa ta'ee jechaadha. Mootummaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa. Arfaffaatti mootummaan inni amma nuyi irratti haasofnu inni sibiilaaf supheen wal make sun dhugaa fakkii sana keessatti Daani'el dubbates haa qorannu. Tamsaasa kana keessatti aadaa durii ragaa hin qabne kuffifnee kitaabni qulqulluu qofti akka dubbatu heeyyamnaaf jechaadha. Haala raajichaa beekuun baay'ee barbaachisaadha gaafa wanta kana haasofnu. Haala raajichaa sirriitti hubachuun hiika sirriitti argachuuf murteessaadha. Daani'el fakkeenyaaf ardii Awurooppaa Israa'el yookaan Yerusaalem irratti miti kan raajee. Daani'el kan inni raajee dachee Baabiloon irratti ta'uu hundi keenya qalbeeffachuu qabna. Kaayyoon habjuu kanaa mootummaa Baabiloon irratti eenyu bulchuu akka itti fufu agarsiisuudha malee mootummaa Awurooppaa yookaan Israa'el irratti kan mo'u miti jechaadha. Israa'el irratti tasuma kan mo'u miti. Daani'el bara sana kan inni raajii sana keessatti ibse dachee Baabiloon irratti xiyyeeffateetu kan inni haasa'e. Caafati akka dubbatutti xiyyeeffannaan raajii Daani'el gara Awurooppaa yookaan immoo gara Meeditiraaniyaanii hin turre tasuma xiyyeeffannaan isaa Baabiloon qofaa irratti hafe jechaadha. Kana hubachuun murteessaadha. Sababni isaa raajiin Daani'el lafa Baabiloon qofaa irratti hundaa'a. Hanga mootummaan isa sadaffaa yookaan Giriik isa sibiila diimaa sanatti fakkeeffame sanaatti raajiin Daani'el raawwateera. Mootummaan arfaffaa miila sibiilaaf suphee kun mootummaa isa kan waldaan kiristaanaa mootummaa Roomaati jettee barsiiftuudha. Garuu Roomaan ulaagaa raajii kanaa ni guutti. Inni sibiilaaf suphee walitti baqee sun immoo gamtaa Awurooppaa yookaan European Union kan jedhamu sunoo ulaagaa raajichaa ni guutaa. Itti fufnee haa ilaallu. Roomaan maaliif raajii Daani'el wajjin wal hin simattu? Sababoota 10 fudhannee ilaaluu dandeenyaan. Tokkoffaa, Roomaan dachee Baabiloon hin moone yookaan immoo hin bulchin. Sababni inni lammaffaan raajiin Daani'el Baabiloon keessatti xiyyeeffata. 3, mootummaan hundi yookaan mootummoonni hundi lafa tokko itti fufiinsaan bulchan. Roomaan hin dandeenye yookaan hin bulchin. Arfaffaa, bara Naabukadnezaritti yookaan mootii abjuu kana abjootetti Roomaan mootummaa xiqqoo turte. 5ffaa, mootummaan inni arfaffaa isa sadaffaa Giriikiin jechuudha caalaa cimaa ta'uu qaba. Roomaan garuu ba'aa keessatti dadhabduu turte. 6ffaa, mootummaan inni arfaffaa kun mootummaa tokko irraa maddu. Roomaan garuu Awurooppaa irratti hundaa'e. 7ffaa, mootummaan inni arfaffaa kun miila 2 mootummaa lamatti qoodamee eegale. Roomaan jalqaba irratti hin qoodame. Hanga bara 395 impaayera tokko turte. 8, Daani'el mootummaa ka'an kan akka Faarsii fi Giriik maqaa waameera. Baabiloonis maqaa waameera. Roomaa garuu maqaa ishee hin tuqne. 9, Roomaan mootummaa bifa tokko qabu utuu hin taane mootummaa wal makaa turte. Bara 509 hanga dhaloota Kiristoos dura jechaadha hanga 27tti
Republic akka turte seenaan impaayeraatti ni dubbata. Mootummaan sibiilaa fi suphee kun hanga dhufaatii Kiristoositti jiraachuu qaba. Impaayerri Roomaa garuu erga unkutaa'ee kunoo jaarraa ja'affaa ol lakkoofsiseera. Egaa akkuman qabxii kurnan kana tarreessee kutaa ittaanu keessatti qabxii kana tokko tokkoodhaan fudhannee ragaa caaffataa insaayikloopiidiyaadhaa fi seenaa lola addunyaa lammaffaa irraa qabnee tokko tokkoodhaan Roomaan mootummaa isa arfaffaa isa sibiilaaf suphee walitti makame fakkeeffame sana akka hin taane ragaa jabaarra dhaabbadheetan qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Kana akka seensaatti yookaan akka introductioniitti akka dhaggeeffattanii fedheetan isiniif dhiyeesse. Kana yaadumatti qabachaa kutaa isa ittaanu irratti akkana eegdan gamanumaan sin gaafadha. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunda keessaniif haa baay'atu.